Oke, kalian oke. Kalian. Jawab di sini kita orang gitu. Wadah kan kawan, mana? Hah? Awal itu كل ما تركي هون ولا تيس Hah? وانا كثير وكل ما تركي وردوتوني لنا كل ما تعرف ما لنا awal tak kau awal دي كيسان بنا بوفاني دي من awal tak kau Oke, kalian. akan jiran. Awal Bas, sudah bas. wanita kan jiran tu. Mana? بقى كتير وانا هاي حاجة يتومر أفنيان كمان فاني بدأ مية بقى مية Usbuat wadi dia tunggu itu malah wani kita membuat dia di semua. مرسيرة دي كده Anis masih ada di. ya itu cara nakan ini Mana di mau oleh? Mau oleh? Sira oleh? Akan mutumari akan. Sira oleh? Animu. Hah. Akan serawali sih. Ati shiftara ka hunnaan nam tokko hunnaan mana namatti hidhee nama mara hamma keessatti nama hidhee nama cafaqee nama hidhee gahee kan keessa kamiif qophoostee jirta darbaarooti. Diina hai aku berubah dia tu. Ilaaluu muru goote hidhaa baate ilaaluu muru. baguma ini Ilaaluu muru. mana seera dhufuun kun Musuh badi jam yang itu badi mani balai umat. Mal rakot. Hayyee. baga nagaan dhuftanii baga nagaan dhuftee atilleen Amiin bakka waliin wajji. baga nagaan dhuftan anaa kunoo kanuma kaniin barbaadu duraanis asumatti naa dhiyaate asumatti naa argamuudha anammoo waa'ee dullee waan hin dubbadhu qabu maaliif waa'ee iyyuu nyaata malee waa'ee iyyuu illee dubbatan jedhanii innummaan baguma asin argame heeraan to'annaa heeraa jiran awwaluun kun haalaaniin gammadee isin mootummaallee baga jiraattanii jechuu barbaaddeeti yeroo hedduu akkumaan deddeebi'aa turetti ammoo furmaata akkana naa gootanii isinummaan kan islaama mootummaan hin jiru jechuun rakkoo biraati islaama mootummaan kun addunyaa hin jiraanne ilmi namaa kun bar akka humna qabuun gubee waadii wal fixa jechuudha beekadhu baga jiraattanii an tokkoffaa isinumaaf hin galata keessa galchuu barbaada baga dhufeenninis baga dhufte Torban lama kanatti jedhamee nama keessatti amma badiin isaa ilal umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadaa dhiyeesseen jira himatan tolaadha himatamaan gadaadha gadaan dhiyaatee jira yaada kee itti fufi. yaadama jettiin ulfaadhuu galatoomii anis haameeraa kana kaa'uun guyyaa maaliif waan kana akkuma namni argu jeeti akkana na arguu kanaafuu ani hedduudhaan gammada mana seeraatiin jira amma waa'ee dullee wanniin as taa'ee dubbadhuus hin jiru ulfaadhuu jechuu barbaadeeti gamagaa waan isaan na godhaniitii fi dhimmaan itti isaa as fide iyyataa fayyaa atillee haalaan naa barreessuu qabda waan kana an irra kaa'uu fi irra kaa'uu dhabu innillee ragaa baay'eetii yaada saniifuu akka nama tokkotti maaliif hiriiroo irra caalaa oguun gama keessan dhufu akkuma mootummaan hin jirre heerummaan biyyaa hin jirre ifiin biyya bulchanii yookaan ammoo waan takka ifiin muranii murteessuu danda'anii waan akkasiiti wanni isaan godhanii jecha suuqannee isaadha wanni isaan irra raawwatanii asumaanuu gaa erga waldhabdeen kun dhufe isa wanni waldhabdee san keessa galchu hin jiru jeetii yaada himannaa jalqaba irratti innichi keessaa waan qabu hin qabu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ammoo gadaan dhimma saayibaatiif bakka namaa dhaabbatanii fi bakka namaan dhaabbannee jira saayibni ollaadha ollaan yoo rakkate rakkoo gama dandeessu ni baafta ammoo dhimmuma rakkoo sanuu naatu hammilatee waan kana ifirra fudhatee jee gama akkasanii deemuun waan hin jirre jechuudha waan kanallee mana seeraatiif hin dhiisuu barbaada
bakka kanaas gaafachuun qabxiin teessanii gama ammoo dhimma itti aanuutiin ammoo gadaan waa'ee qabinaa fi to'annaa biyyaa jechuudha osoo mana irratti guyyaa tokko nan dhiyeessin jechuudha. Manni hidhaatis manuma isaaniiti namootaan ulaa tanaan argaa jiran irra caalaan ragaa ni bahu jee yaada. Waa'ee amma durallee mana dhufanii akka malee diigallee narraa yaasanii mataan kun na sossoo'ee jira. Mismaaraan gaafas caccabna godhanii gaafas anis mana seeraatti dhiyaachuu hin yaalle karaa nagayaatiin akka maguddoo fitatanii godhaa jeetiin ifumaaf wallaanee achumaan hafe waa'ee dhimma kanallee naalaalamu qabaa jechuudha. Gama biraatiin qabxiin ijoon dubbiin irraa kaate haadha mana aanee jaalalaati. Waa'ee dhimma jaarsaa jaartiidha. Anallee naqu isallee hin naqu garuu dhimma karaa obboleettiitiin miidhaan akka malee irra dhufuudhaan waan kana osoo nama biraatiin miidhaatiin nan dhuftee gama kiyyaan gama sanitti illee waggaafii fi deebii hedduudhaan wajjin godhu yaalee karaa isii baasuu fi karaa isiin baafne illee dhimma tiyaatee taa'ame san irratti illee isumaatu raawwatee ana akka nama tokkotti biruma jiraataadhaan ta'e yakkiin hin qabus asirratti yoon achi keessatti yakka guddaa qabaadhes hunillee nama murtaa'uu qaba waan ijoon ibsuu barbaada. Ammoo karaa biraatiin gadaan to'annaa seeraa jala ooluun haalaan barbaachisaadha. Torbee tokkoo fi guyyaa lamaan manatti hidhame jechuudha. Nyaataa dhugaatiin kiyya ani mootummaanuu akkasiin namoonni qixaaxa jeellee hin yaanne nyaanni kiyya kubsii biri takkaan basbaasa barbareen dibamaadha. Takkitti saniin lolaa jechuudha. Bakki kun hammaama keessa bakki hin ciisu hammaama jechuun ni beekta hammaamni kun haakam akka ta'e saanaa boolloo guddaa hammaama san keessa bakki hin ciisu bishaan rabama uleedhaan ni tumama namoonni waan kan argan ragaa ni ba'anii jechuudha. Asinillee achittillee na hidhuu saniif yoo manni heeraa mana isaa keessa jiraatellee kanaas mana heeraatiif hin dhiisa jechuun barbaada. Gama biraatiin dabalannaan kiyya eegaan ani miyyoo tana galchellee jechuudha. Miyyoo tanaa fi haadha manaa miyyoon tunillee galtee wanni taateen taa'amtee dhumate boodallee siin fuusisa jechuudhaan isaa fi obboleettii mucaasanii miyyoo takkaallee fidanii bultii jijaaramte tana taa'ilmaan lama walirraa qaban facaasuudhaaf yaalii godhanii maaliif akka waan kana godhanillee anis hin beeku kana mana heeraatiif hin dhiisa. Mucaan irraa hin fuudhamoo irraa hin fuudhu waan jedhu mucaaleen bakka kanatti irra didee innis yoo dhimmi bakka kana keessatti isa galche inni dhimmi isa galchinaanis innis asitti ni hirmaata jechuu barbaadeeti ansilattuu kan hin barbaadu amma gadaadha mucaallee nagee walii qabna dhiifama godhee fi dhiifama naa godhee ammoo gama biraatiin gadaan to'annaa seeraa jala harka keessan keessaa akka hin baane kana jechuudhaan barbaada. Kanaas kunis dhaamsa kiyya. Gama biraatiin wanni nan jedhu asilattuu wanni kuni waan heera ji'a sadii keessatti godhamu jiru wanni kun hanga ammaa mana heeraatiif hin dhiyaanne jechuudha. Manguddoodhaan fitadhaa jee yeroo hedduudhaan irra deddeebi'uu ture. Halee fi dheengaddaa achaantu fayyaa guutuun qaba. Fayyaan kiyyaas maaliif hanga mana heeraan dhufinitti akkuma isaan dhufanii nan ajjeefne jechuudhaaf lubbuun jiraachuu fayyaa deddeemeetuma nama agarsiisuu ni jira haa jiru malee jiruu keessan jiru jechuudha. Har'aan tana mana yaalaatiin oolee mana yaalaatiis waa'ee mana yaalaa kanaas waraqaa kanaas asittillee hanqaan wallaansa kiyyaa xumuramee gama fayyaa deebi'ee waan kana isaa wajjin dhaabbachuu danda'uttillee akka inni gadi hin dhiifne maaliif waan takkaanillee jechuun barbaade gama nama abbootii qabeenyaa yookaan namoota jajjabaa isin biratti amanamoo qaban jechuu barbaadeeti. Namoota akkasiisanillee galmeessisee ani maatiin qaba akkana jireenya kiyyaa jee ijjatallee yoo habarreeffatu ta'e ijjati sanillee irratti hin dhaabuu barbaade. Ijjanni sanillee akka hin deemneef maaliif yoo jettanii isinis akka qaama seeratti bakka san ilaallee yoo jettaniifis kana isiniif hin dhiisa jechuu barbaadeeti. Gana carraan keessanii asumaanuu garuu hanqaan wallaanamee isa hordofuu danda'utti waan takkaanuu akka isin harkaan baane jechuu barbaadeeti. Achi carraa keessanii isaaf hin dhiisa irraa kaayamoo irraa falmii inninis godhachuu ni danda'a. Carraallee isaa dhiiseetiin jira. Hasan bira dabree ammoo qaama mootummaatiif
dhugaa fi soba adda baasuudhaaf isaaniif ol kennina jechuu barbaadeeti. Ulfaadhaa. Amma inni kalaas amma inni isumatti buluu wayyaa ibaa. Egaa isumatti bullaqa. Isuma bullaqa. Ani manni lija kana kanneen kana waan gootan isin warra mootummaa beekaa jechuun isinis akka dhimmi qaama ilaallatu wal gubbaa wal jala jiruun waa'ee kanaas isarraayis dhugaadha moo sirra kaayamoo gaafatamu amma gaafatamu inni hin gaafatamu. Akkamitti gaafatamtu amma kun maal? Ableen kunillee ragaadha jechuudha. Laattee galtaa jechuudha. Amma kalaas nama miillee biyya cinaacha biyyaas guutuun dhagahamee ulleedhaan deemu jiru jechuudha. Amma martiin tokko kenna waan gaafatamu qabu. Ableen kunillee ani nillee tuqu ayyee akka mana seeraatiif isaa waliin dhiyaatu jechuu barbaadeeti. Amma gaafiin hin jiru gaafiin irra hin jiru. Akkamitti gaafina lambaafna badii isaatii seera dubbataa jiru amma. Iddoo namaan ta'e ol dubbataa jiru nama. Ani ijjeetaan barreeffadhe. Amma maal goota amma? Kalaas baatii 6 7 8. Ramadaan mana isaati. Asii tokko jiru. Saniifuu isinii dhaammadhe qaama mootummaati isinii kan dadheetiin jira. Kana achi waan hin beeku hin jiru. Asumaan dubbii jiitu akkamitti ati qaama seeraa taate akkamitti kan gaafatu godhu? Dubbii keessa nama hin dhageenyu dubbii kee mana gahu amma ni aseentii amma seeni wanti seeni. Nama majjeetii yaadda. Asumaanuu daawwattoota namoonni nu hordofanii jiranii maaliif waan kanaaf akka ragaa baay'eeti. Kun ogaa gadaallee fidee ani qaama irra gattaa inaa wayya dhaabbachuun gadaallee kunoo dhufee jira asitti hirmaatee jira obboleeyyan kiyya kaniin isiniin jechuu barbaadu namni mucaan kun qaama yookaan shiftaa jaamuun qabamee maqaan irra kaa'amee hiyyaamamne jechuu barbaadeeti. Maaliif yoo jettan qaama seeraatiif hin dhiyeessee anilleen akka waa'ee miidhaa kiyyaatiin wal qabsiisee mucaa kana lubbuu baasuu deemaa tolaan ajjeesuuf deemaa jettanii warroota yaaddaniif maaliif ani waa hunda karaa hedduudhaan yeroo hedduu yaalee waan hin dadhabeef asumaan gada mana heerattiin kanneen kaanu kaasuu kanu kuffisu heera asumaanii waan kana mana heeraatiif dhiibnaa isaanii todda baasaa isinilleen hanqalumaatti nu jala deemuudhaan hordofuus ni dandeessan jeetii yaada obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Gadaan bakka miidhamuu miti qaama heeraa dhufee jechuudha. Ayyee cufinaan jaanii ayyee.